Godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaatti komii hawaasaa gama daandiitiin jiru furuudhaa fi daandiin kiiloomeetira 35 birrii miiliyoona 12 suphamaa jiraachuun himamee jira. Jiraattonni aanichaa daandiin suphame kun rakkoo siyaasa dinagdee hawaasa dinagdee isaan mudataa jiru furuudhaa fi akka isaan gargaaruu abdii akka qaban himanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii Lixaa nuqa qabee Ababayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Godina Gujii Lixaatti jiraattonni aanaa Qarcaa waggoota 10 oliif daandii dhabuun rakkoolee garaagaraatiif saaxilamaa turuu himanii yeroo ammaa rakkoon daandii waan isaaniif furamuu eegaleef kan gammadan ta'uu ibsaniiru. Waaqalleen galateessina ammaa kana gaaffii teennaaf gaaffii akka san uummati gaafatu gaaffii teenna dhaga'anii amma guyyaa kana kun daandii isin dhagitan kana nu hojjechaa jiranii nulli akka malee gammanneerra. Yeroo gannaa daandii ciccituu bakka maraanii immoo daandii maddi keessaa ba'u kana manceesinne akkana fakkaataa ture. Baay'ee nu rakkisaa ture. Gaaffii kennaaf dheebuu kennaa yeroo dheertuuti gaafachaa turre. Mootummaa kenna gaafachaa turre yeroo mootummaa wayyaanes gaaffii yennaa dheertuu gaafachaa turre deebii argachaa turre. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa daandiiwwan aanichaa obbo Gammachuu Daani'el komii daandii jiraattota aanichaa furuuf daandiiwwan bulanii fi haaraa bajata aanichaa fi deeggarsa mootummaa naannootiin birrii miiliyoona 12 suphaa daandiiwwan aanichaa jalqabuu dubbataniiru. Bajata naannootiif bajata aanaatiin wal qabateeti in suphina jennee kan nuti itti galle gara qarshii miiliyoona 12 jechuudha. Gara qarshii miiliyoona 12 amma yeroo ammaa kana gara qarshii miiliyoona 4,500 baasnee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Bulchaan aanaa Qarcaa obbo Carfoo Basaayyee gama isaaniitiin daandiin kiiloomeetira 35 gandoota aanichaa fi aanaalee ollaa wal qunnamsiisu hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Akka aanaa Qarcaatti daandiiwwan tanaan dura ture keessumaayyuu aanaa keenyaaf aanaa Hamballaa waammanna wal quunnamaan ture. Amma garuu hojii isaanii aanaa Hamballaa waammannaatiin wal quunnamsiisuuf karaa sarreetiin ammaa tana gara wal dhaqqabu jira jechuudha. Gara wal dhaqqabu jira. Already ammaa tana guyyaa har'aatu aanaa san dhaqqabsiinyee jechuun danda'ama. Ganama deennee ilaallee turre. Gaafa deennee ilaallu hojiin lafa hojjetamee xumuramee gara cirracha fuutti kan deemaa jiru ta'uu isaati.